dura gaafa wayyaanedha dhaaba kana takkaa dhaaba keenya jenneen hin beeynu osoo garaan keenya nu fudhatin yeroo hedduu hojii turre dhaaba kana fudhachuu dadhabne jecha dhaaba kana kan fudhachiise tokkoffaan umrii rabbi isaa dheeressu Lammaa Magarsaati. lammaffaan namni dhaaba kana jala nu jilbiifachiise Jawaar Mahaammadi. sadaffaan doktora keenya kabajamoo muummicha ministeera Abiyyi Ahmad. arra waan nuti beetakkaa jira baga wal garre silaahu maakalaayi cuftan namni waa dubbate dur maakalaayi seena arra maakalaayi muuzeemii gootan jechuu dhageenya kijiba ta'uu dhugaa ta'uu gaan beeynu maakalaayi muuzeemii ta'ee jechaa dhageenya qilintoo qofaa hafee jedhan innillee boodanuma cufama gaafa sirni kun sirrii lafa qabate kanaaf waan tokko kan nuti bee jira isa dabalamuu juusan dhimmi dabalamuu juusan maaliif maaltu walitti dabalamaa jarri keenya nuu galle maaliif maaltu walitti dabalamaa waan juu nuri bujjira ummanni Oromoo eega dubbiin Aggaamii Jawaar Mahaammad geggeeffamte booda ija hamaan isin laalee jira isinitti aaree jira ummata onnee ummataa keessaa sossootanii jirtan waliin sobnu rabbiin haqa jaalata isiniif jecha fuula keessaniif jecha rabbii guddaan dhabnu arraas Mallas Zeenaawi namni fuula dura taa'ee nu dubbisi jeeni itti dubbate tokko ana gaafa warri amantaadhaa biyya Lubnaan irraa dhufe rabbii jii nu jenneeni Mallas Zeenaawi nu dubbisuu dide guyyaa shan achoollee guyyaa torbaffaa iskiriinaa nu dubbise iskiriina keessaan maal jecheeni keenya si Adam Tuulaa umrii rabbi akka nufas jirani aboo yoo nuti gaafa san Mangistuu Hayilamaariyaam nu dhibee rakkannee yaa rabbi bakka ijoolleetti guuran san namichuma san fidi jennee nuti du'aa hin sifinne rabbi amata waliin nu deebisin jeen ni jiran si Adam Tuulaa ammallee ni jiranii rabbi asuu waliin nu deebisin jeen obbo Mallas Zeenaawi san booda iskiriina keessatti televizyiinatti hin deebine nuti wanni guddaan barbaannu ummata Oromootis ta'e ummata Itoophiyaa jaalala barbaanna shiraa fi cubbuu gartee namoonni tokko tokko keessatti oofu shiraa fi cubbuu namni tokko tokko harka dho'isaatiin keessatti oofu rabbii guddaan ni harka ummanni keenya inni ajuuhun dabalamaan doktorri keenya fide kun dhiiroo maal nu fiduu deema sirna Haile Sillaasee jala deebuu deemna sirna warra nugusaa jala deebuu deemna obbo Abiyyiin gaafattoo dura filamu ummaan tiyya akkaan anas dhufu nugusa torbaffaa akkaan ta'u osoo nanaama torbaan naam ta'e jan miidiyaan hin dhagee laata dhiiroo dubbiin san karaa warra nugusaa nu deebisuu deemti wanni shakkiin jiru jechaadha biyyi kun sirna dimokiraasiirraa sirna walqixxummaa sabaarraa sirna qabsoon ummata Oromoo dhiinni Oromoo keessa calaqqisurraa karaa biraa nu deebisuu deemti waan juu qalbii teenya keessa nu seene sirna kamitti deebuu deemna dhiira teenya ijoollee teenya isin eebbifna eebba keenya qabdan ammaas hadaraa rabbiif eegaa alagaa gammachiisuuf jecha Oromoo waliin dhabina awwanni jabaan isinii dhaamu alagaa hammatuudhaaf jecha saba kalee isinii qabsaa'e Jawaar Mahaammad isaatu bar isin jala nu jilbiifachiise akka isin fudhannu isaan nu godhe abootaa obsa anarra waan beektan Oromoonaa isinirra beeka amaanaa itti kennanne Abiyyitti amaanaa kennanne Lammaatti amaanaa kennanne amaanaa hanga filmaanni ga'utti hafuuran baasinaa hin morminaa kan hojjeen uusisiise Jawaari awwaan tokko waan na dhibee jira doktora keenya kana kaaka urjiitti jaalannu Abiyyi Ahmad bombiin itti darbame Finfinneetti
bombii darbame san harkaan qabee harka dhoote dargaggoo Oromooti. Lamada osoo dhageeffachuu jirru abaluu darbee abaluu qabamee seera dhiyeessine wani nu himtan hin jiru. Waan tokko nu himtan hin jiru. Hin dhageenye nuti. Asuma dhiyeenya kanatti waan hamaa biyya keessa raawwachaa jira. Nama biraatii miti. Wallootti namaa dhumu jira. Warra walloo dhumu jiru san maaltu fixu jira. Lolli kun eessaa ka'ee eenyu oofaa wani nu himame hin jiru. Siyaasni kun ifa nuu ta'uu qaba. Siyaasa kana ifaa wal jala yaa'uu qabna. Waan beeynu jala yaa'uu qabna. Siyaasa ifa nuu goone. Siyaasni dukkana nu ta'e arguu dadhabne. Siyaasni biyyattii garam deemaa jaamaa jirra. Lamada dirree dhawaa keessatti ibiddaa deemu jira. Maaltu oofu jira? Biyyi kun mootummaan qabu. Oromoon nagee godhuu hin danda'u. Oromoon yoo nama bulche dhiigni dhaabbachuu hin qabu. Wanni dirree dhawaa nurraan dhaabbanne. Leengadda Affaaritti nama 16 dhume. Lootee galtootaaf fixee jiran. Lootee galtoonni biyya mootummaan jiru keessatti sabni Affaar namni 16 akkamitti maaltu fixe? Leengaddaas odoo Jawaar du'e humnaan beekamne ajjeese jettanii guyyaa lama taziyaa waajjanii guyyaa kaanne afaan. Wanni kun sirraa'uu qaba. Adaamaa keessatti nama laaf hin dhabne nuti fira keenya. Biyya kana mootummaan bulchu Adaamaa eenyu bulchu jira? Eenyu Adaamaa bulchu jira? Saba keenyaa miti. Waraana nurra deemu. Wayyaanee nu fixe jennee wayyaanee abaaraa turre. Arra sirni keenya masaraa mootummaa keessaa nama qabna. Nama keenyaatu achi nu gale. Ijoollee teenyaa nu bulchu jira. Nuu miti saba Itoophiyaa irraa ajjeechaan garmalee kumaa dhaabbachuu didee. To'achuu dadhabne moo? Abuu dadhabne moo? Humna addaatii Itoophiyaa keessa jira moo? Ajjeechaan namaa ka garmalee deemu kun qaamni nageenyaa achi jiru kun nama osoo namni ilaalee argu. Poolisii 500 jira jaan Adaamaa keessa. Poolisii 500 jira jaan. Poolisiin 500 nama 5 eewaluu hin dandeenye. Lubbuu nama 5 hambisuu akkamitti dadhabee harka keessaa qabaachuu baate. Haa ta'u bushooftuu fi dukkamirrattis wanni jiru waan fakkataadha. Sanbira kuti mee dura ODP'n akka dhaaba ODP'tti keessoon isaa maal fakkaata? Godinni maal fakkaata? Godina beeytanii? Aanaan maal fakkaata? Aanaa beeytu? Jara keenya aanaa tolchaa. Oromiyaa keessa maaltu jira? Aanaarra maaltu jira? Godinarra maaltu jira? Maal wanti jijjiirama kana nuti akka bakka nu ga'u jennee jijjiirama kana leellisu jira. Itti gammadu jira. Oromoon nu bulcha jennee hedduu akkanatti gammachaa jira. Maaliif sirna keenya keessatti miidhaan nu deemaa jira? Waan maa jijjiiramuu dadhabe? Godinni kun hin haara'amu. Aanaan hin haara'amu. Isuma duri. Bakka duruu dabraa jira. Dubbachaa jira. Wanni jijjiiramu hin jiru. Maaltu kana ta'e? Kun osoo sirraa'een kitaabni dabalamaa jiru gubbaan dhufe maas. Dubbiin nu baay'ate kam qabannee kam dhiifna? Rabbi jaa, Rabbi sodaadha. Oromoon qawweedhaamti qawweetti amanu Oromoon jaalalatti amana. Nuyi jaalalatti amanna qawweetti amannu. Waraana baay'ee qabaachuutti amannu. Yoo Rabbi kadhannees Rabbi irraa harkanna. Yoo Rabbi kadhannee Rabbi irraa harkanna. Yoo waaqa kadhannee isarraa harkanna akka harkannus ni beeyna. Isinis ni beeytu. Ilmaan keenya namni maal jechuu jira? Oromoon sirna naftanyaa jala deebuu jira jechuu jira. Kana adda baasaati sirna naftanyaa jala deebuutti jirru adda nuu baasa. Karaa deemuu deemtan nuu ibsa. Ilmaan keenya du'aa isinii goona ifa nuu baasa waan beeknuun nu hoogganaa isin jennaa galatoma.